Ashama harka fuunee kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa oduu fi odeeffannoowwan keenya guyyaa har'aatiif isiniif qabannee akka itti aanutti isiniif dhiyeessina. Oduu keenya kan biyya keessaatii yommuu jalqabnu balaa sigigga lafaa godina Jimmaatti mudatee lubbuun haadhaa fi ilmaa darbuun ibsameetii jira. Godina Jimmaa aanaa Shabee Sombootti bokkaa cimaa caamsaa 3 bara 2025 halkan sa'aatii dheeraadhaaf rooba buleen sigigga lafaa uumameen haatii fi ilmi du'uu itti gaafatamaan waajjira bulchiinsa aanaa Shabbee dubbatee jira. Itti gaafatamaan kun akka dubbatetti balaa bokkaa cimaa roobe kanaan aanichatti gandaa Mirgaanoo Basoo Zoonii Abdii Boruu jedhamutti maatiin kunneen du'anii qabeenyis jalaa akka miidhamee himaniitiin jiru. Maatiin balaan kun irra gahe kunneen lafa ol ka'aa irra kan jiraatan yommuu ta'u warqee maasaa fi qabeenya isaan qe'ee irraa qabanis badiin qaqqabu dubbateera. Ganna darbis balaa sigigga lafaa wal fakkaataa qonnaan bulaan dhibbaa ol qe'ee isaa irraa kan buqqa'e yommuu ta'u lafa hektaara hedduun kan buqqifame ta'uunis dubbateera. Lubbuun namaa garuu akka hin darbine yoo himan kan bara kanaa reefuu akkuma roobuu jalqabeen lubbuun namaa kan galaafatame yoo jedhan itti gaafatamaan kun jiraattonni balaa sigigga lafaa irra deddeebiin mudatu kanaaf of eeggannoo cimaa akka taasisanis dhaamanii jiran. Balaan mudate kana hordofee koreen gaaddisaa buusaa gonofaa aanichaa hundaa'ee maatii balaan kun irra gahe deebisee dhaabuudhaaf hojiitti akka galee kan kaasan yommuu ta'u itti gaafatamaan kun namoota lubbuun darbanis awwaaluun maatii isaanis jajjabeessaa akka jiranis dubbatee jira. Balaan kun yeroo filatee miti kan dhufu kan jedhanii fi aanga'oonni biraatis qonnaan bulaan naannawaa tabbaa yookaan lafa ol ka'aa irra jiraatan of eeggannoo cimaa akka taasisanii fi sa'aatii roobaatti irra caalaa akka of eeggatanis ibsa godhanii jiru. Bakka balaan kun itti uumamuu malu kan jedhame hundarraa fagaachuun maatiidhaa fi qabeenya isaanii baraaruu akka qabanis himanii jiru. Hubannoo sigigga lafaa rooba cimaa hordofee uumamuun balaa mudatu hir'isuudhaaf hubannaa uumamaa tureen namoonni gara bakka yaaddoo hin qabneetti siqan jiraatanis kanneen naannoo sodaa qaban gadhiisanii jiraachuu akka qabanii fi lubbuun namaa akka miidhamu irraa of qusatanis himamaa jira. Kanaan duras gandoota lamatti aanicha kana keessatti argamanis sigigga lafaa irra deddeebiidhaan uumamuun qabeenyi miidhaa geessisuu kan himame yommuu ta'u aanaa kana keessatti ammas namoonni naannawa tulluu yookaan lafa ol ka'aa irra jiraatan of eeggannoo isaanii akka dhaamameeti kan inni jiru. Bara darbee balaa sigigga lafaa rooba gannaa hordofee Walaayittaa Goofaatti mudatee lubbuun namoota 250 olii kan gaaga'ame yommuu ta'u godina Jimmaa dabalatee kutaalee biyyattii garaagaraa keessatti balaa sigigga lafaa lubbuu fi qabeenya irratti miidhaa cimaa geessiseetiin jira. Keessumaa naannoo kibbaa fi kibba lixa Itoophiyaatti yeroo garaagaraatti mudataa kan turee fi balaa lubbuutiin alatti qabeenyas akka barbadeessaa ture kan yaadatamudha. Kanumaan wal qabatee yeroo ammaa kana of eeggannoon cimaan akka taasifamu rooba dhufuufis of eeggannoon kan biraa qonnaan bultoota keessattuu baadiyyaa keessa jiraataniif ergameeti kan inni jiru. Hojii gaggeessaan duraanii Itiyoo Injiinaring Group Ambaasaadara Suleymaan Daddafoo adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF'tti dhaadatuun himamee jira. Dhaadannoo qondaala kanaa ejjennoo dhuunfaatii kanneen jedhan akkuma jiran yoo ta'u kanneen immoo tarkaanfii mootummaa itti aanu dubbachaa jiru jedhanis ni beekama. Ambaasaadar Suleymaan Daddafoom TPLF guyyaa aangoo irraa ka'ee kaasee hojii seera maleessaa hojjetaa jira jechuun kan dubbate yommuu ta'u dhaabbatichi balaa biyyaa ta'ee kan itti fufe yoo ta'u duula waraanaa marsaa biraatiif qophaa'aa jiraachuunis kan himatamaa jirudha. Kanaaf immoo diinota Itoophiyaa kan alaa karaa deeggarsa ittiin argachuu danda'u mijeeffachaa kan jiruu fi mijeeffachuudhaafis socho'aa jira jechuudhaan karaa fuula tiwiitarii isaanii irratti katabanii jiran. Qaamni paartii naannoo ta'uufillee ulaagaa osoo hin guunne seera malee socho'uu yeroo tokkos karaa fi sababa ifa hin taaneen hojii hariiroo alaa dippiloomaasii hojjechaa jiraachuun isaanii mul'ata yoo jedhan garee kanaaf gochootni birmadummaa biyyattii faallaa ta'an heeyyamamuu fi hin qabu balaa nageenya biyyaalessaa ta'aa itti fufuu qaba waan ta'eef kana jechuun ammoo rakkoon isaanii kun ammuma furachuu yookaan furamuu qaba jechuudhaan dhaadatu Ambaasaadar Suleymaan. Irra deddeebiidhaan TPLF irratti dhaadachuun kan beekaman qondaalli kun ejjennoo isaanii kan gariin ejjennoo dhuunfaa godhatanii yoo hubatan kaan immoo ejjennoo mootummaa fi karoora mootummaan itti aanee himaa jira jechuunis dubbatamaa jira. Kanaan dura gama Itoophiyaa fi Eertiriyaa gidduuttis rakkoo wal fakkaataan yookaan walitti ibsa baasuun gara ministeerota isaaniitiin haasahamaa ture. TPLFs jidduu kana keessatti gareen TPLF keessattuu kan Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin durfamu gara warra Eertiriyaas akka goraa turee fi icciitii isaanii akkasitti akka barbaadaa ture himamaa tureetiin jira. Uummanni Itoophiyaa dhibbantaan 68.7 hiyyummaa keessa jiraataa akka jiru gabaasaaleen garaagaraa baasanii jiran.
Gabaasa dhiheenya kana baheen Itiyoophiyaan addunyaa irratti biyyoota lammiileen hiyyummaan gosa adda addaa keessa jiraatan itti baay'atu keessaa sadarkaa sadaffaa irra jiraachuun kan ibsame yommuu ta'u, sadarkaa tokkoffaa irratti kan argamte garuu Indiyaa ta'uu galmaa'ee jira. Uummata harka 68.7 ta'uu hiyyummaa bifa garaagaraa keessaa kan jiru yommuu ta'u, kana malees abbootiin qabeenyaa waan qaban akka godhan dhabaniira jechuunis gara abbootii qabeenyaatti gabaasni kun quba qabeettiin jira. Akkuma biyyoota addunyaa biroo Itiyoophiyaa keessatti garaagarummaan hiyyeessaa fi dureessa gidduu jiru baay'ee addaan kan fagaatudha jedhamaa jira. Gaaffii kanaaf deebii falmisiisaa hin taanee fi mirkanaa'uu danda'u argachuun kan dhibaa tahee fi Itiyoophiyaa keessatti ragaa waa'ee kanaa himu akka baay'ee kan hin jirredha. Dhaabbileen Itiyoophiyaa kana haala qindaa'aadhaan galmeessanis baay'ee kan hin jirre yommuu ta'u, haa ta'u malee dhaabbileen idil addunyaa kan biroo ragaalee argatan hanga ta'e irratti hundaa'uudhaan kana galmeessuuf yaalaniitiin jiru. Dhaabbatni Henley and Partner jedhamuu fi dhimma qabeenyaa fi investimentii irratti hojjetu gabaasa Top 10 Wealthiest Country in Africa jedhu kan ji'oota dura baaseen Itiyoophiyaan abbootii qabeenyaa doolaara Ameerikaa miiliyoona 1 ol galmeessan 2,700 qabdi jedhan. Gabaasichi Afrikaa kibbaa miiliyoonerootaa fi biiliyooneroota hedduu qabaachuudhaan Afrikaa irraa sadarkaa tokkoffaa irratti kan kaa'e yommuu ta'u, Itiyoophiyaan ammoo dureeyyii 2,704 qabaachuudhaan Afrikaa irraa sadarkaa 9ffaa irratti argamteerti. Gabaasichi dureeyyii doolaara biiliyoona 1 ol qaban kan doolaara Ameerikaa miiliyoona 100 ol qabanii fi kanneen doolaara Ameerikaa miiliyoona 1 ol qaban adda baasee kaa'ee jira. Akka gabaasa kanaatti Itiyoophiyaan dureeyyii kan qabduu fi dureeyyiin Itiyoophiyaa doolaara Ameerikaa miiliyoona 1 ol qaban lakkoofsaan 2,700 ol kan tahuu fi kanneen doolaara Ameerikaa miiliyoona 100 ol qaban ammoo 4 qofa akka ta'e kaahamee jira. Kanneen qabeenya doolaara biiliyoona 1 ol qaban kan hin baay'anne yommuu ta'u, hanga ammaatti Itiyoophiyaa keessatti osoo hin galmeessin hafeera. Itiyoophiyaan Afrikaa keessatti baay'ina uummataa qabdu waliin wal bira qabamee yeroo ilaalamu abbootiin qabeenyaa amma jiru kun xiqqoodha jedhamaatii kan inni jiru. Afrikaan kana addunyaatti uummata hedduu qabaachuudhaan Eeshiyaatti aantii sadarkaa lammaffaa irratti kan argamtu sababuma Itiyoophiyaa fi Naayijeeriyaatiin. Gabaasni Bloomberg Billionaires Index kan jedhu addunyaa guututti hamma qabeenya dureeyyiin addunyaa qaban tilmaamee sadarkaa baasuu ni jira. Akka ragaa dhaabbata kanaatti dureeyyiin addunyaa doolaara Ameerikaa biiliyoonaan lakkaa'aman qaban 500 keessaa maqaan dureeyyii Afrikaa 6 qofatu kan achi keessatti argamu. Aliko Dangote Naayijeeriyaa irraa, Joon Ruuportii fi maatii isaa akkasumas Niikii Oppenheimer kan jedhamuu fi maatiin isaas achi keessatti kan argaman yommuu ta'u, Naatir Kirsh Afrikaa kibbaa irraa fi Naasef Saawurizii fi kanneen biroo ammoo biyyoota Masrii irraa akka walitti qabamanii fi namoonni afran kun qofti 500 keessatti akka isaan galmaahan himamaatii kan inni jiru. Dhalootaan Itiyoophiyaa lammummaan Saawud Arabiyaa kan ta'an Ali Alamuddin biiliyooneroota addunyaa 500 keessaa qabeenya doolaara biiliyoona 8.74 qabaachuudhaan sadarkaa 32ffaa irra kaahamee jira. Alamuddin abbaa isaanii lammii Saawud Arabiyaa, haati isaanii ammoo lammii Itiyoophiyaa yoo taatu dhaabbilee garaagaraa Itiyoophiyaa fi Saawudii akkasumas biyyoota biraa keessaas kan qabu yommuu ta'u, Siwiidin keessaas akka qabu himama. Qabeenyi isaanii kun keessattuu qonna ijaarsaa fi kanneen biroo irratti kan tarreeffamudha. Tarree dureeyyii addunyaa 500 Bloomberg baase keessa galeen ardii Afrikaa walumaa galatti biiliyooneroota 21 qofa akka qabdus gabaafameetii jira. Oduu biraatiin Raashiyaan haleellaa diroonii booda buufanni xiyyaaraa Mooskoo guutumaan guututti akka cufamu labsite. Raashiyaan akka jettetti Yukureen halkan lammaffaadhaaf walitti aansuun dirooniin Mooskoo irratti xiyyeeffatee haleellaa halkanii kan raawwatte yommuu ta'u, buufatni xiyyaaraa gurguddoo magaalaa guddoo biyyattii afranuu nageenya mirkaneessuudhaaf jecha sa'aatiiwwan muraasaaf cufamuu fi boodarra banamuu abbaan taayitaa aviyeeshinii Raashiyaa Roozaviyaatiyaa telegiraamii irratti barreessanii jiran. Kantiibaan magaalaa Mooskoo Sargee Soobiyaaniin miidiyaa hawaasaa irratti akka ibsanitti yoo xiqqaate dirooniiwwan Yukureen 19 kallattii garaagaraatiin irraa osoo magaalattiitti hin gahin barbadaa'aniiru jechuunis dubbateera. Caccabni muraasni daandii gurguddoo gara magaalattiitti geessu tokko irratti bu'ee ture garuu miidhaan geessise hanga ammaatti hin galmoofne jedhan. Yukureen hanga ammaatti yaada kan hin kennine yommuu ta'u, garuu kantiibaan magaalaa Kaarkiiv akka jedhanitti Raashiyaan halkan tokkotti naannoo Kiiv bakka garaagaraatti haleellaa diroonii raawwatteerti jechuun deebisanii himaniiru. Bulchaan naannoo Yukureen Odeessaa Oleh Kiipark akka jedhanitti haleellaa dirooniitiin namni tokko lubbuu dhabuu kan himan yommuu ta'u, Raashiyaan halkan lama walitti aansuudhaan haleellaa diroonii Yukureen irratti raawwatte gabaasuu ishee irra
isa lammaffaadha jedhamaati kan inni jiru. Wiixata kaleessaa ministeerri ittisaa Raashaa halkan tokkotti diroonii Yukureen 26 osoo miidhaa hin geessin yookaan hin qaqqabsiisin barbadeessuu kan ibsanii fi gabaasni rogeeyyii waraana Raashaa hin mirkanoofne akka agarsiisutti foddaan mana jireenyaa kibba Mooskootti argamu tokko akka caccabesse agarsiiseeti kan inni jiru. Akkasumas Mooskootti bulchitoonni magaalota Raashaa biroo Peenzaa fi Voronezh dabalatee halkan tokkotti hanga kibxata har'aatti dirooniin irratti xiyyeeffatamus ifa godhanii jiran. Erga waggoota 3 olii dura Raashaan Yukureen guutumaan guututti weerartee booda Kiev haleellaa diroonii hedduu Mooskoo irratti kan raawwatte kun galmaaheefiiti kan inni jiru. Haleellaan ishee guddaan baatii bitootessaa keessa raawwatte lubbuu namoota 3 kan galaafate yommuu ta'u kunis kan ta'e erga wiixata kaleessaa Yukureen naannoo Kursk Raashaa keessaa qaxxaamuruudhaaf yaalii haaraan gochuun ishee gabaafame boodaadha. Yukureen yeroo ammaa kana meeshaalee biyyoota lixaa keessattuu jeettii waraanaa F-16 jedhamu hidhachuu ishee erga mirkaneeffatteef biyyoonni lixaa hedduun Yukureen cinaa dhaabbattu erga mirkaneessattee booda ammoo Raashaa irratti guutumaan guututti deebisanii jifachuu jalqabdeeti kan isheen jirtu. Kiev dilbata darbee naannawaa Raashaa Tiyootiknook jedhamu keessatti kutaa ajaja diroonii naannoo Kursk rukutteerti jedhan ajajaa waraanaa Yukureen tokko akka gabaasanitti. Baatii Ablaa keessa Mooskoon naannaa guutuu deebiftee to'achuu ishee kan ibsitee fi humnoonni Yukureen weerara tasaa erga jalqabanii ji'a 9 booda Kiev ammallee loltoota daangaa ce'anii socho'an akka qabdu cimsitee dubbatti. Akkasumas Kursk keessatti qondaaltonni Raashaa akka gabaasanitti tiraansfoormariin elektirikii magaalaa Riyaalisk jedhamu keessatti argamu haleellaa warroota Yukureen raawwateen erga miidhamee booda humni ibsaa adda citeetiin jira. Rogeeyyii waraanaa Raashaa hedduun isaanii humnoonni Yukureen gara ganda tokko qaxxaamuruudhaaf yaaluun suuraa hanga ammaatti BBC'n qabatee argisiisee jira. Wiixata kaleessa humnoonni Yukureen misaa'ila naannawa daangaa konkolaattota addaa irratti dhukaasus ibsanii jiru. Diinni halkan rookeettiiwwan riqicha barbadeesse ganama gareewwan hidhannoo qaban waliin haleellaa baneera jechuudhaan warri Raashaa Rooyitersitti himatee jira. Ibsa wiixata kaleessaa kenniteen Yukureen akka jettetti duulli Kursk erga jalqabee ji'a 9 booda humni ittisaa Yukureen naannoo waraanaa kana qabatee jira jechuudhaan mirkaneessitee jirti. Yukureen yeroo garagaraatti Kursk erga cabsitee seentee booda Ameerikaa keessattuu kan irratti xiyyeeffattee fi biyyoota lixaa hedduu waliigaltee waraanaa kan mallatteeffattee fi akkasumas waliigaltee diinagdee hedduus mallatteeffachuudhaan waraana kana guutumaan guututti itti seenteetii kan isheen jirtu. Raashaan garuu yeroo garagaraatti dhaadannoon ishee waraanni guutuun kan Awurooppaa yoo walitti qabame mo'atu kan jettu yommuu ta'u yeroo ammaa kana gama lamaan irraayyuu lubbuun waraantota hedduu yookaan waraana hedduu kan barbadaahee fi qabeenyis kan barbadaahee ta'uun dubbatameeti kan inni jiru. Ameerikaan nama of kenne kamiifuu doolaarri 1,000 ni kaffalama jechuun waada galte. Bulchiinsi Doonaald Tiraamp godaantota waraqaa ragaa hin qabne gara biyya isaaniitti deebi'an hundaaf imalaaf doolaara 1,000 akka kennu waadaa galee jira. Barreessaan nageenya biyya keessaa Chirestii Naa'om akka himanitti yeroo karaa seeraan alaa jiraatan kana of baasuudhaaf karaa hundarra gaarii ta'e filadhaa nageenya qabuu fi baasii xiqqaadhaan bahuu dandeessu jechuudhaan quba qabaniiru. Namoota fedhii isaaniitiin biyya ari'amuudhaaf deeggarsa doolaara Ameerikaa 1,000 kaffaltiin xiyyaara baasii warra humnaan biyya ari'amaniif gadi ta'uu ejensichi ifa godhee jira. Akkasumas namoonni eenyummaa hin qabne hidhuu fi biyya ari'uudhaaf baasiin giddugaleessaa yeroo ammaa doolaara Ameerikaa 17,000 jedhamee jira. Ejensichi kanaafuu of kennaatii doolaara 1,000 isiniif kenninaa jechuudhaan ammoo waan biraa baaseeti kan inni jiru. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota Qaroo Miidiyaa oduun keenya kan guyyaa har'aatiif isiniif qabannee kan hanga ammaatti dhageeffattanidha. Waan waliin turtaniif galatooma.